Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluu hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti eegamtanii har'a kan geessan ijoolleen gooftaa waldaa Maraanaataa Yesuus kan toora onlaayinii keessatti kan argamtan akkasumas sagalee Waaqayyoo kun karaa adda addaatiin kan isin qaqqabu qulqulloonni gooftaa akkam jirtu? Fayyaa keessanii wanti hundumtuu isin biratti nagaadha miti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ani obboleessi keessan tajaajilaan keessan eebba abarraa. Waaqayyo gooftaadhaan eegamee isaan jiraadhee har'a ga'ee gaarummaa isaa dubbachuudhaaf qaqqabeera. Anis manni koos jireenyi koo fooniif hafuuratti nagaadha. Inni nagaa hunda keenyaaf kenne Waaqayyo haa ulfaatu jechaa. Guyyaa har'aa kanas fuula Waaqayyo duratti walii wajjiniin argamne isa waaqessuudhaaf kan balbala nu bane isadha. Galanni isaaf haa ta'u. Eeyyee Waaqayyo karaa hundumaa dubbata, karaa hundumaa karaa qaba. Galaanarraan karaa qaba. Qilleensarraan karaa qaba. Lafarra karaa qaba. Fuulaa fuulatti namni walitti qabamanii yeroo dubbatan inni karaa qaba. Gama onlaayiniitiin teknooloojiidhaan yeroo isa waaqessan inni karaa qaba. Karaa kanaanis immoo akka hojii Waaqayyoo walii wajjin hojjennuuf balbala akkasii kan nu bane maqaan isaa haa kabajamu. Eeyyee gaa Waaqayyoo gaarummaa inni nu godheeni yeroo adda addaatti tokkummaa kana keessatti Waaqayyoo irraa walii wajjin barachaa as geenyeerra. Hafuurri Waaqayyoo nu barsiisaa, nu leenjisaa, nu fideera. Arras inni waa'ee keenyaaf waan qopheesse qaba. Ararraa kaafnee barumsa mata duree haaraa walii wajjiniin barachuu eegallaa.
kutaa tokkoffaa har'a walii wajjiniin ilaalla. Gara mata duree haaraa walii wajjin barannu mata duree baay'ee murteessaaf dinqisiisaa ta'etti utuu hin darbiniin Waaqayyoo keenya walii wajjin maqaa isaa waammannaa. In kadhanna. Bara hundumaa Waaqaaf lafarratti iddoo hundumaatti guddaadhaaf sodaatamaa taatee kan jiraattu abbaa keenyaa. Ijoolleen kee warri si abbaa keenyaan gargaaramnee jiraanne si galateeffannaa. Gatii gaarummaa keetii dubbannee fixuu hin dandeenyu. Garuu hamma nuu gale, hamma humna keenya, hamma dandeettii keenyaa si galateeffannaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin galanni siif haa ta'u. Tola kee hundumaaf, arjummaa kee hundumaaf maqaan kee ulfaatu. Ayyaanaaf araara kee isa anarratti guddateef, ayyaanaaf araara kee isa obboleessa koo obboleettii koo irratti baay'ateef, isa dubbatamee lakkaa'amee bira hin ga'amneef yaa abbaa si galateeffannaa. Bara hundumaa teessoo kee kabajamaaf galataan guutuu irratti galanni kee haa baay'atu. Ololluu jedhi. Bara baraan waaqeffami. Bara baraan guddaatti ilaalami. Ati guddaadha. Uumamni ati uumte. Warri ati hojjetatte. Warra ulfina keetiif jettee uumte. Guddummaa kee baranii, waaqummaa kee baranii si haa galateeffatanii. Jireenya keenya keessatti kan itti hojjette gaarummaan isa dhuma qabu miti. Jireenya keenya keessatti kan itti raawwatte tolli keessa lakkaa'amee herregamee dhumuu danda'u miti. Kanaaf yaa Waaqayyo nu si jajannaa, si galateeffannaa, teessoo kee ulfina qabeessa irratti galata siif dhiyeessina. Bara baraan ol jedhii galateeffami Waaqayyo keenya. Gatii oolmaa kee anarra jiruuf, gatii oolmaa kee obboleessa koo obboleettii koo irra jiruuf, gatii oolmaa kee dhaloota sagalee kee kana dhaga'an irra jiruuf galanniif kabajamuun jajamuun bara baraan siif haa ta'u. Nu siin baatamneerraa, siin gargaaramneerraa, harki keenni guddaan sun, ayyaanni keenni guddaan sun nu ceesseera. Gaarummaa keenni dhuma hin qabne sun nu baateera. Ayyaana kee kanaaf, gaarummaa kee kanaaf, tola kee kanaaf maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin daddabalee galanniif ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, kan ati nuuf raawwatte, kan ati nuuf goote, tilmaama keenya gararraadha. Herregnu gararraadha. Yaadanu yaaduu dandeenyu oliidha. Kanaaf yaa Waaqayyo, guutummaa isaa dubbanneef hin dhaaf miti. Garuu hamma humna keenya, hamma yeroo keenya si galateeffanna bara baraan kabajanii ulfaadhu. Garuu immoo yaa Waaqayyo, utuu ati gaarii nuuf gootu nu gaarii siif hin taane, uti tola nuuf toltu nu immoo qajeelummaadhaan siif hin jiraanne, hirrina garaagaraa gochuudhaan, cubbuu garaagaraa keessatti kufuudhaan, ulfina kee ulfina abbaa keenyaatti bu'uudhaan kan si gaddisiifne, dadhabbii garaagaraa, hirrina garaagaraa, mudaa garaagaraa qabna. Garuu sagaleen keenya qulqulluun abdii nuu kenneera. Araarri kee yeroo hundumaa haaraa akka ta'e, dhiigni mucaa kee Yesuus Kiristoos cubbuu gosa hundumaatti akka inni qulleessuu danda'u, warra araaraa gaafachuudhaaf gara kee dhufaniif balballi araaraa banaa akka ta'e sagaleen kee inni qulqulluun nutti dubbata. Namni yaada garaasaa hin geeddaratu yonnaa ta'e Waaqayyo billaasaa hin qarata, hiddaasaas dabsee jabeessee hin qabata, oliin fudhata jedha sagaleen kee. Sababii kanaaf nummoo yaada garaa keenyaa geeddarachuudhaaf, cubbuu keenyatti araara si gaafachuudhaaf gara kee gara abbaa keenyaa dhufneerraa. Samii araaraa kallattiidhaan tokko tokko keenya irratti bani. Cubbuun jireenya keenya keessa taa'ee hafuura keenya dhiphisu, nagaa keenya ari'atu humna hojii fannoo Yesuus Kiristoosiin raawwatee jireenya keenya irraa adda kan bahe haa ta'u. Waaqaa bara hundumaa guddaa taate, jabaa taatee teessoo keessa qulqulluu irra bara baraan jiraattu ammas si kadhannaa. Waaqa araaraan guutuu edda araara nuu goote amma immoo samii kallattiidhaan tokko tokko keenya irratti bani. Waaqa keessatti argama kee mul'iftu tokko tokko keenya irratti kallattiidhaan bani. Yaada kee yaada Waaqayyo wajjiniin kan waliin galle, ulfina kee ulfina abbaa keenyaa wajjiniin kan waliin hin galle hundumtuu ergaan dukkanaa gala gaggalee ati immoo tokko tokko keenya irratti Waaqa kallattii nurratti bantee
hafuura kee qulqulluudhaan nu qaqqabuudhaan gaaffii keenya deebisuudhaan dadhabbii keenyatti nu gargaaruudhaan hidhaa keenya hiikuudhaan dhibee keenyatti nu fayyisuudhaan furmaata nuuf ta'uudhaan nu tajaajili. Hafuurri kee qulqulluun inni hojiitti beeku dhowwaa tokko malee jireenya keenya keessa darbee nu haa hojjetu yaa Waaqayyo. Nuuni maasii abbaa ormaa miti, nuyi maasii keeti. Ooyiruu ati irra qotattuudha jireenyi keenya. Dubbii waaqarraa akka ati nurratti invest gootu barbaada. Waan waaqa keessaa jireenya keenya irratti laphee keenya irratti akka hojjetattuuf kunoo siif qopheessineerraa maqaa gooftaa Yesuusiin tokko tokko keenya argadhu. Hojiin dukkanaa, hojiin diiyaabiloos, hojiin bofichaa, hojiin jawwichaa, hojiin bineensichaa hundumtuu immoo maqaa gooftaa Yesuusiin faana keenya jalatti lafatti kan dabalame haa ta'u. Kufeera bineensichi inni kufee irratti hojjechuu hin danda'in. Ati Waaqayyo gaarummaa kennu wajjin ta'e. Isa du'amuu kee mucaa Yesuus Kiristoosiitiin ameen. Waaqayyoon nuu kadhatame haa ulfaatu. Mata duree nuyi yeroo murtaa'eef walii wajjin barannu kan isin keessatti caalaatti yaada Waaqayyoodhaa argachuudhaaf deemtan kana an keessatti caalaatti Waaqayyootti siquudhaaf deemu mata duree maal of irratti moosiftaa mata duree jedhu mata duree gaaffiidhaan dhiyaatedha. Isintu beeka jechuudha. Isintus murteessa jechuudha. Kan of irratti moosiftan kan jireenya keessan akka inni hoogganuuf akka inni to'atuuf ayyamtanii fi isintu beeka. Kan mootii gootanii bulchaa koo hoogganaa koo jettanii jireenya keessan samiititti gootan jireenya keessan dabarsitanii itti laattanii isintu beeka. Gaaffichi kanaaf gaaffii ta'ee dhufe maal of irratti moosiftaa jedha mata dureen keenya. Kana kutaa tokko yookaan lama miti kan ilaallu yeroo murtaa'eef itti fufiinsaan kan walii wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti mootonni gurguddoon lama kan waliin morman akka jiran baranna. Sagalee Waaqayyoo waa'ee mootota walii hin galle lamaanii dubbata. Mootonni walii hin galle kun lamaanis mootummaa ifaa fi mootummaa dukkanaa yookaan mootummaa seexanaati. Mootummaa ifaa yeroo jennu mootummaa Waaqayyoo, mootummaa sadan tokkummaa Waaqayyoo jechuudha. Isa kanaas wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irraati arganna. Akkas jedha dubbicha yoon dubbise. Egaa dhaqaa maqaa abbaatii fi kan ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedha. Irra deebiin dubbisa. Egaa dhaqaa maqaa abbaatii fi kan ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaadha. Iddoo kanatti kan nu agarru mootummaan jiru sagalee Waaqayyoo keessatti mootummaa ifaa yookiis mootummaa Waaqayyoo ni jennu sadan tokkummaa Waaqayyoo kanaadha. Waaqummaa Waaqayyoo Abbaa, waaqummaa Yesuus Kiristoos, waaqummaa hafuura qulqulluudhaa keessatti argina jechuudha. Mootummaa ifaa yeroo jennu isa kanaadha. Yeroo hundumaa mootummootiin lamaan macaafa qulqulluu keessatti arginu kun waliin mormaa jiraatu. Yeroo tokko iyyuu jaarsi walitti isaan araarsuudhaaf yaalee milkaa'ee hin jiru. Seexanni hamma gaafa dhaqee galaana ibiddaa sana keessatti gadi darbatamutti diina mootummaa ifaa ta'ee jiraachuu murteeffatee jira. Waaqayyoos hamma guyyaan firdii ga'ee seexanaa fi duuka buutota isaa warra isatti garbummaa isaa jalatti jiraatan hundumaa hamma guyyaa firdiitti laatutti akka seexanaa fi hojjetoota isaatiin mormetti itti fufee jiraata. Mootummoonni kun lamaan 24 hours sa'aatii 24 halkaniif guyyaa yeroo tokkoof iyyuu utuu waliif hin hiliin waliin mormaa jiraatu. Seexanni ergamoota isaatiif hordoftoota isaa qabatee biyya lafaa kanarra mootummaa Waaqayyoo ari'achuudhaaf yaalii godha. Waaqayyo immoo waaqummaa isaatiin ergamoota isaatti gargaaramee warra mucaa isaa Yesuus Kiristoositti amananii mootummaa isaa keessa jiraatan qabatee yeroo hundumaa mootummaa dukkanaa irratti lola akka kaasetti jiraata.
mootummoota waliin galle kana lamaantu jira jechuudha. Egaa gaaffiin keenya iddoo kanatti dhufa. Ati eenyuun ofirratti moosefta? Mootummaa isa ifaati moo mootummaa isa dukkanaati? Mootummaa Waaqayyooti moo mootummaa seexanaati? Kan jireenya kee hoogganu, kan to'atu, halkanitti guyyaatti, yeroo qophaa kee, yeroo namaa wajjin, yeroo gaarii, yeroo hamaa, yeroo argachuuf, yeroo dhabuu, yeroo gaara gubbaa deemuuf, yeroo dachaa keessa darbuu eenyuudha ati kan ofirratti moosiftee jiraattu kan jedhu gaaffii keenyadha. Mootummaa Waaqayyoo jala kan jiraatu maal akka inni argatu isinitti dubbachuu jalqaba. Mootummaa Waaqayyoo, mootummaa ifaa kana keessa jala jiraachuudhaaf harka isaa laatee namni dhufu waan dhabu. Ifa keessatti gaarummaa hedduutu jira. Yeroo mootummaa dukkanaa keessaa dinnee baanee gara mootummaa Waaqayyootti gallu kan nu argannu gaarummaa baay'eetu jira. Mootummaa dukkanaa keessa ta'anii ifaaf hojjechuun akkuma hin danda'amne, mootummaa ifaa keessa jiraachaas immoo dukkanaaf buluun hin danda'amu. Kun lamaan faallaadha. Mootummaa dukkanaa keessa yookiis garbummaa seexanaa jala warri jiranii mootummaa Waaqayyootiif hojjechuun daangeffamaa akkuma ta'e, warri mootummaa Waaqayyoo jalatti galanii ijoollee Waaqayyoo ta'anis immoo dhaqanii mootummaa dukkanaatiif buluun ajaja isaa raawwachuun dhorkaadha. Yeroo tokko garuu namni hedduma mucaa Waaqayyoo ta'e, hedduma lammaffaa dhalateera jedhame, hedduma ijoollee Kiristoos jedhamee jireenya ishee Waaqayyoof laattee booddee yeroo itti daangaa bulchiinsa seexanaa keessatti argamantu jira. Yeroo itti darbanii dhaqanii daangaa bulchiinsa seexanaa keessatti ajaja seexanii dabarsu, karoora seexanni baasu galmaan ga'uudhaaf yeroo dhimmantu jira. Warri nuti mana Waaqayyoo keessa jiran jechuudha. Kun waan dhorkaadhaaf waan faallaadha. Seexanni yeroo hundumaa ajaja inni baasu, murtii inni baasu maalidha? Dhaqaa ejjaa, dhaqaa machaa, dhaqaa hataa, dhaqaa sobaa, hojii koo raawwadhaa, of tuulaa, ani nama guddaadha jedhaa, ani nama hundumaan caalaan barbaachisaadha jedhaa, samiidhaan of ga'a jedheetu ajaja kana baasa, qajeelfama kana baasa. Yeroodhaa gara yerootti bulchiinsa isaa keessatti karoorri inni baasee ajaja inni duukaa gadhiisu kanadha. Egaa namoonni edda ijoollee Waaqayyoo ta'anii, edda Kiristoosiif lammaffaa dhalatanii dhaqanii yoonnaa ejjan, dhaqanii yoonnaa hatan, dhaqanii yoonnaa soban, dhaqanii yoo machaan, yoo of tuulummaan isaanitti gale, yoo sagalee Waaqayyoo hin abboomaman ta'e, ofumaa ijoollee ifaa jedhaman malee kan isaan bulaafii jiran, kan isaan hoogganaa jiru, kan isaan tikfachaa jiru, kan arraba isaanii kontirool godhee jiru, kan namummaa isaanii hoogganee jiru, kan jireenya isaanii gara barbaadetti ooffachaa jiru mootummaa isa dukkanaa sanadha. Mee ofaa ilaallu. Maal ofirratti moosifnee jirra? Maaltu gooftaa keenya ta'ee gara barbaadetti nu fuudhee kaachaa jira? Maaltu ofii isaa jala nu galchatee gara barbaaderra jireenya keenya hoogganee fuudhee deemaa jira? Of haa ilaallu ijoollee Waaqayyoo. Waaqayyo gooftaanii kan inni jedhu akka isaaf jiraatan, ifa keessa akka deddeebi'an, xuraa'ummaa irraa akka baqatan, qajeelummaa akka godhan, ija gaarii akka godhatan, qulqullummaatti akka deddeebi'an isa kanadha kan mootummaa ifaa keessatti ayyamame. Mootummaa ifaa keessatti wanti salphinaa hin jiru, wanti gadi deebi'aan hin jiru, wanti cubbuun bakka hin qabu. Kanaaf warroonni dhaqanii mootummaa ifaa kana keessa Waaqayyo wajjiniin jiraatanii akkasumaan miti gatii qabu, akkasumaan miti waan argatan qabu, akkasumaan miti waan isaaniif laatamu jira. Gaafa mootummaa Waaqayyo jala jiraannu, hoggansa Waaqayyo jala jiraannu, bulchiinsa Waaqayyo jala jiraannu, to'annoo Waaqayyo jala yeroo jiraannu wantoota nu argannu jiru. Isaaniin qabxii murtaa'e isinitti dubbadhe, isa hafe immoo kutaa lammaffaa keessatti ilaalaa jechuudha. Inni jalqabaa namni mootummaa Waaqayyoo jala jiraatu cubbuutti furama. Hidhaa cubbuutti, xaxaa cubbuutti, hoggansa cubbuutti, to'annaa cubbuutti, sakaallaa cubbuutti, abaarsa cubbuutti furama jechuudha. Namni kam? Namni mootummaa Waaqayyoo jala jiraatu. Sababiinsaa Waaqayyoof cubbuun walii galtee hin qaban. Waaqayyoo cubbuu baay'ee balaaleffata sababii ofii isaatii qulqulluu ta'eef.
Gaafa dhaqanii mootummaa waaqayyoo jalatti buluu jalqabanii kan namni itti hiikamu number 1 inni jalqabaa cubbuutti hiikamuudha. Cubbuutti furamuudha. Firoo tokko namni waan barbaade yoo qabaate hamma barbaade yoo beekee hamma barbaade jabaa yoo ta'e cubbuu ofiisaatiin ofirraa haquu hin danda'u. Hammam maallaqa yoo qabaate, hammam beekumsa yoo qabaate, hammam irree jabina foonii yoo qabaate cubbuusaa isa balleessetti tooftaan ittiin qullaa'uu danda'u kan biraan hin jiru. Karaan ittiin namni cubbuu isa irratti galmaa'ee jiru, xaxaa isa irratti xaxamee jiru, rikeerdii abaarsaa isa irratti galmaa'ee jiru, karaan ittiin ofirraa bilisa ittiin ba'uu danda'u mootummaa waaqayyoo jala galuudhaanidha. Mootummaa waaqayyoo jala gali namni tokko yeroo jennu akka mootummoota biyya lafaa kanaa sirni bulchiinsaa tokko waajjira wayii tokko jala jiraate dhaqanii waajjira sana keessatti yookiin siyaasa sana jalatti anarraa kaaseetanii foormii guuteen unka barbaachisu guuteen buusii miseensummaa kaffaleen irraa kaaseen miseensa keessan ta'a jedhamee waajjirri dhaqanii harkaan barreessanii itti miseensa ta'an hin mul'atu. Waajjirri kun garuu jira yeroo mootummaa waaqayyootti ittiin dabalaman. Namni kan inni itti mootummaa waaqayyoo irratti dhaqee dabalamu karaa mucaasaa, karaa ilma waaqayyoo, karaa Yesuus Kiristoos waaqayyootti amanuudhaan, biyya lafaa ganuudhaan, seexana ganuudhaan, foon ganuudhaan mucaa waaqayyoo ta'anii lammaffaa gaafa dhalatan mootummaa waaqayyoo keessa galan jechuudha. Mootummaa waaqayyootti dabalaman jechuudha. Mootummaa waaqayyoo kana jala hooggansa waaqayyoo to'atu, environmentii waaqayyoo bulchiinsa waaqayyoo to'atuuf qabate keessatti dhaqanii maatii ta'an jechuudha. Yeroo lammaffaa dhalatan. Egaa namni akka kanattiin miseensa mootummaa waaqayyoo kanaa ta'e kan inni argatu inni jalqabaa gaafa jireenya ishee waaqayyoof laattu namni hidhaa cubbuu waanjoo cubbuu qambarrii cubbuutti bilisa ba'u. Isa duraa Qorontos 6:20 akkas jedha. Waaqayyoo gatiidhaan isin bitate kanaafi guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa jedha. Waaqayyoo gatiidhaan isin bitate jechi jedhu kuni maal jechuudha? Isin bitamtaniiti malee kan ofii keessanii miti jechuudha. Namni tokko yonnaa meeshaa tokko bitatee gara mana isaatiitti galee meeshaa bitatee dhufe sanaa yoo barbaade ol kaawwachuu, yoo barbaade immoo cicciree guggubee balleessuu danda'a. Maaliif? Qabeenya isaatiin kan ofii isaa godhate waan ta'eef. Namni tokko uffannaa haaraa gaarii tokko gabaadhaa bitatee galee, edda bitatee galee booddee yoo barbaade geexii godhee uffatee ittiin cidha, ittiin waldaa, iddoo gaarii ittiin dhaquu danda'a. Yoo barbaade immoo uffatee mana ittoo keessa, kushiinaa keessaa, iddoo karaarra dhoqqee keessa ittiin deemuu danda'a. Hin ta'us immoo jedhee namni fayyaan sana godhuuf malee maqasii fudhatee cicciree gaggatee waan barbaade gochuu danda'a. Maal godhe? Qabeenya isaatiin maallaqa ofii isaatiin bitatee gale waan ta'eef maaliif wayyaa kee kanaa lafa cidaa uffattee dhufte namni ittiin jedhu hin jiru. Maaliif wayyaa kee haaraa kanaanii mana ittoo keessa hojjetta jedhee namni isa kasasu hin jiru. Yoo daa'ima ta'e maatiin itti dheekkamuu danda'u malee namni of danda'ee waa bitachuu danda'u uffannaa isaa, uffannaa ishee akka barbaade gochuu danda'u jechuudha. Maaliif uffannaan suni akkamittiin na cifta, mirga kootti buute, mirga koo akkas na goote, mirga uffatamuu kooti balleessite jedhee dubbachuu hin danda'u. Maaliif? Bitameera waan ta'eef. Akkuma kanaa namni mucaa waaqayyoo ta'ee dhiiga ilma waaqayyootiin bitame, gatiidhaan bitame kan ofiisaa miti. Jireenya isaa akka barbaade gochuu hin danda'u. Akka waaqayyo isa bitate sanaa gochuu danda'a malee. Akka waaqayyo inni gatiidhaan bitate taasifachuu barbaadu ta'a malee akka yaada ofiisaa karoora mataa isheetii ta'uu hin danda'ani, ta'uu hin dandeessu, ta'uu hin danda'a. Lamaanuyyuu jechuudha. Jireenyi isaanii, namummaan isaanii hundumtuu kan isa gatiidhaan bitate kan waaqayyooti malee kan mataa isaanii miti jechuudha. Kanaaf egaa waaqayyoof namni
Waaqayyo isa bitate cubbuurraa bilisa ba'ee Waaqayyoodhaaf dhuunfaa ta'ee waan Waaqayyo ittiin galateeffamu argachuu hojjechuu qabas danda'as jechuudha. Isuma lammaffaa Qorontos boqonnaa 7:22 irratti immoo akkas kan jedhutu barreeffamee jira. Namni garbummaatti utuu jiru waamicha gooftaa argatee goofticha biratti inni birmadduudha jedha. Akkasumas namni birmadummaatti utuu jiru waamame Kiristoosiif garbichaa jedha. Waa'ee birmadummaati. Kiristoosiif garbicha ta'uunis birmadummaadha. Kiristoositti amananii utuu garbummaa jala jiran dhufanii mucaa Waaqayyoo ta'uunis birmadummaadha. Kanaaf waa'ee birmadummaa dubbata walumaa galatti lakkoofsi kun. Namni kanaan dura utuu gara Yesuus hin dhufin garbummaa kan biraa jala ture. Garbicha ta'ee ture. Bitamee kan ture tokko yeroo dhufee mucaa Kiristoos ta'u, yeroo mucaa Waaqayyoo ta'u birmaduu ta'aa jedha. Bilisa ta'aa jedha. Garbummaan isarratti hin hojjetu jedha. Yoo kanaan dura immoo biyya lafaa keessatti ani bilisa jedhee waan barbaade hojjechaa ture. Amma immoo yeroo mucaa Kiristoos ta'u immoo Kiristoositti amanu immoo garbicha Kiristoosiin ta'aa jedha. Garbicha Kiristoos ta'aa jechuun immoo amala kaleessaa, gocha kaleessaa, shaakala kaleessaa keessa dhaqee hin gangalatu. Disiipiliinii naamusa Kiristoosiin deddeebi'a. Kiristoosiidhaan to'atama jechuudha malee Kiristoos garbicha isa godhatee bilisummaa isa dhowwatee akka barbaadetti isa hooggana isa bulcha jechuun miti. Mucaa Kiristoos ta'uun, mucaa Waaqayyoo ta'uun karaa Yesuus Kiristoosii ofiima isaatiin iyyuu birmadummaadha. Kanaaf namni mootummaa Waaqayyoo jala jiraatu, namni mootummaa Kiristoositti dabalamu kan inni argatu inni hangafaa cubbuutti bilisa ta'uudha. Cubbuutti hiikamuudha. Cubbuutti furamuudha firoo tokko. Yeroo adda addaatti barumsa mata duree garaa garaatiin barannu keessatti akkuma irra deddeebi'ee isin hubachiisaa isinitti lallabaa ture. Hin yaadattu yoo taatanii biyya lafaa kanarra kan jiran horiin qalmaaf ta'an, bushaayeen, saawwan qalmaaf dhiyaatan, warri baalleedhaan balali'an hundumtuu, lubbuu kan qaban hundumtuu wal faana utuu qalamanii nama tokkoyyuu cubbuu isaarraa bilisa baasuu hin danda'an. Uumama ta'e horiin biyya lafaa kanarra jiraatu biiliyeenaan lakkaa'amu, tiriliyoonaan lakkaa'amu, sanaa waliinis lakkaa'amu yoonnaan wal faana qalame nama tokko cubbuu isaatti bilisa baasee mootummaa Waaqayyootti dabaluu hin danda'u. Bara kakuu moofaa keessattis dhiifamuu cubbuutiif jedhamanii horiiwwan qalamaa turanii gaaddidduu dhufaatii Yesuus Kiristoos turan malee guutummaa guutuutti nama qulleessanii mucaa Waaqayyoo nama taasisuudhaaf ga'umsa hin qaban turan. Bara kakuu haaraa kaasee immoo caalaadhumatti aarsaan tokkollee hin dhiyaatu. Cubbuurraa bilisa baasuudhaaf karaa inni tokkichi, aarsaa inni tokkichi, aarsaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti baaseef, aarfameef gatii inni kaffale sana duwwaadha. Kanaaf namni karaa ilma Waaqayyoo, karaa Yesuus Kiristoos yeroo mootummaa Waaqayyootti dabalamu hiikamni guddaa hin argatu. Maallaqi kamillee kan hin finne, dandeettiin kamillee kan hin finne, ga'umsi kamillee namaaf argachiisuu kan hin dandeenye dhiifamuu cubbuu namaaf argamsiisa jechuudha. Maqaan Waaqayyoodhaa ulfaatu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Mee yaadaa keessumaa warri mana Waaqayyoo keessa jirtan mee kaleessa jireenya yeroo gooftaa wajjiniin waliin galiniin jiraachaa turtanii fi jireenya har'a edda mucaa Kiristoos taatanii qabdan wal bira qabaa laalaa. Utuu uffattanii isinitti hin ho'u. Utuu nyaattanii garaan keessan hin quufu. Utuu wanti hundumtuu guutee jiru garuu nagaan qabdan duratu gooftaa hin beekin jechuudha. Wanta badee hin beektan garuu jireenyi keessan jeeqamaadha. Addunyaan hiika isiniif hin qabu. Ofumaa akka horiitti ol galanii gadi ba'uu duwwaa. Jireenya akkasii jiraachaa akka turre hin yaadattu. Ituu Yesuus Kiristoosiif jireenya keenya hin laatiniin. Jireenyi keenya akka nama dukkana limixii keessa adeemuu ture. Namoota biratti nagaa hin qabnu.
maatii biratti nagaa hin qabnu, barnoota keenya irratti nagaa hin qabnu, hojii keenya irratti nagaa hin qabnu, jireenya bitaachaa joonjaa wayii tokko keessa deddeebi'aa turre. Sana kan akkas nurratti godhee duumessa ta'ee jireenya keenya dukkaneessee kan deemaa ture sun maalidha beektu? Ba'aa cubbuu ture, abaarsa cubbuu ture, isa addaamirraa dhaalle, isa edda nama gahaa taane ofii keenyaas irratti dabalanne. Galaana cubbuutu jireenya keenya joonjessaa raateessaa akkasittiin nu oofaa ture. Nagaa nu dhowwee hiika jireenyaa nu durkaa wallaalchaa ture. Maqaan Kiristoos haa ulfaatu. Amma edda fayyine, amma Yesuus Kiristoosin edda lammaffaa dhalanne garuu jireenyi keenya haalli lafa kana irratti nama barbaachisu guutummaatti yoo nuun guunne ta'ellee nagaa qaba, boqonnaa qaba, furmaata qaba, hiikama qaba. Wanti nutti salphate tokko jira. Wanti nurraa lafa dha'ee tokko jira. Wanti sammuu keenya irraa jige tokko jira. Ilaalchi nu jireenyaaf qabnu jijjiiramee jira. Jireenyi maal akka ta'e understand goonee jirra. Maal suni? Hiikni isaa dhiifamuu cubbuu, furamuu cubbuu Kiristoos irraa arganne sanadha. Isatu sammuu keenya irraa waan galagaluun irra jiru galagalche. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuun jireenya kisaaraaf akkasumatti hin jiraatamu osoo hin taane jireenya waan nama argachiisudha. Innis maalidha yoo jettan inni jalqabaa cubbuutti furamuudha. Inni lammaffaa ilaallee irratti kutaa har'aa xumurru immoo nagaa argata namni mootummaa Waaqayyoo jala jiraatu. Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa faarfannaa 27 lakkoofsa 5 akkas jedha. Inni guyyaa wanti hamaan ana irra ga'utti mana isaa keessa na kaata. Suuqa godoo isaa keessa na dhoksa. Nagaattis kattaatti ol na baasa jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Nagaattis kattaatti ol na baasa jedha. Eewni Waaqayyoodha. Inni isa dhokfatu kun eenyudha? Waaqayyoodha. Guyyaa maalitti? Guyyaa rakkinaatti. Guyyaa maalitti? Guyyaa rakkoon jirutti, guyyaa muddamni jirutti, guyyaa gaaffiin jirutti, guyyaa hidhaan jirutti, guyyaa yaaddoon rakkisaan wanti hamaan namatti dhufutti na dhokfatee nagaadhaan immoo kattaatti ol na baasaa jedha. Ammas asuma faarfannaa 37:11 irratti sagalee jiruun dubbisaan immoo akkas jedha. Warri garraamonni garuu lafa hin qabaatu. Isaanis nagaa guutuutti jiraachuu isaaniitiin sonaan hin gammadu. Maaliin nagaa guutuutti jedha. Yeroo tokko tokko biyya lafaa kanarratti jireenyuma gooftaadhaan ala yeroo jiraatamu wanti nagaa fakkaatu wayii tokko jira. Wanti uffee nama jechisiisu waan fakkaatu wayii yeroo irra keessaa ilaalan nagaa fakkaatu. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo dhugaa jiru jalqaba yeroo dhugu utuu machaa'ee balaan isaa wal qabatee dhufu ittiin dhufinitti yeroo murtaa'e uffee nan argadhe jechaa dhugaatii isaa gadi dabarsitti tola. Inni sun nagaa fakkaata maqaansaa. Yeroo tokko tokko namni yeroo fedha foonsaa raawwachuudhaaf ejju sekendiiwwan murtaa'eef hamma fedha foonsaa raawwatu sanatti daqiiqota muraasaa fi uffee waan jedhu waan nagaa fakkaatu wayii tokko ekspiriyansii godha. Inshaakal namni tokko yeroo hatu yeroo dhaqee qabeenya namaa sana fudhatee qabeenya ofii isaatii godhatee lakkaachuutti ka'u hamma dhaqee qabeenyatti sana of harka gashatutti gammachuu kan fakkaatu nagaa kan fakkaatu tokko itti dhaga'ama. Kun hundumtu garuu nagaa guutuu miti. Nagaa yerooti. Gammachuu yerooti. Uffee yeroodha. Sana booda edda raawwatamee booddee cubbuun deebi'ee cinqatii isaatu dhiphina isaatu gammachuu isaa caala. Namni tokko edda dhugaatii dhugee booddee sanaan wal qabatee kan dhufu rakkoo fayyaa. Sanaan wal qabatee kan dhufu rakkoo dinagdee. Sanaan wal qabatee kan dhufu rakkoo hawaasummaaf gadi aantummaatu isa lola. Kanaaf nagaan qabu. Namni tokko edda ejja raawwate booddee gammachuu dhasee kan inni godhe sun yeroo miirri isaa sun darbee jedhu gaabbii keessa gala. Xuraa'ummaa godhe sanaaf gaabbii hamaa keessa gala. Yeroo madhiyoo nama tokkoon gaafadheen gaaffii nama gaafachuu waan hin jaalladhuu fi nama yeroo baay'ee jireenya isaa of hin to'anne amma gara cubbuutti lafa dhadha'u tokkoon gaafadhe. Anuma bira taa'ee boleettii isa bira dabartu tokko jechan taane ittiin jennaani amma meereen isa gaafadhe. Innis na dhaggeeffate. Nama tokko wajjiniin yeroo ejjitu yeroo quunnamtii saalaadha raawwattu edda raawwattee booddee ammas nama sana akkuma silaa jaallattaayi
akkuma silaatu sitti tolti yennaani maalee sanaan jedha dhagaadhaan rukuti si godhaanaan jedhe ilaala kun kana eddanatti ji'a tokko hin caalle namni kun edda isheedhaa wajjiniin si'a tokko ejjitee booddee dubartittiidhati silaa uffeesumatti argadhee wajjiniin ejjettee barbaaddu sun si jibbisiisti dhagaadhaan rukuti si godhaa jedhe. Kana afaanuma isaatiin natti hime jechuudha obboleessi kun. Waan kana fakkaatu macaafa qulqulluu keessatti ni argina. Taamaar nama jedhamtu obboleettii isaa haati isaanii adda adda kan turte Aminoon kan jedhamu ilmi Daawit edda wajjiniin ejjee booddee jedha macaafni qulqulluun hamma duraan ishee jaallata ture caalaa ishee jibbeera. Dubartittii kana anarraa gadi baasaa jedheedha. Durbummaa ishee fudhatee edda ishee salphisee booddee baay'ee ishee jibbeera. Dubartittii kana anarraa gadi baasaa jedhe. Lakkiin hin salphisin. Salphina sila raawwatte caalaa amma immoo manaa gannaari'uudhaan salphina caaluun raawwatin irratti raawwatin jettee utuu isheen boossu guyyaa saafaadhaan gadi ari'ee mana keessaatii boo'aa magaalaa keessa akka isheen deemte macaafni qulqulluun dubbata. Ilaalaa gaa namni yeroo jalqabaa cubbuu keessatti lafa dha'u ejja keessatti lafa dha'u gammachuun argadhe si'a ga'umsa wayii tokkoon argadhe si'a wanti hin barbaadu hundumtu anaaf hin ta'a jechaadha kan inni itti adeemu edda raawwatame garuu cubbuun nama jibbisiisaa gaabbii hamaa keessa nama galcha jechuudha. Akkuma kana warri hatanis akkuma kanadha. Yeroo jalqaba qabeenya sana fudhachuuf adeemanii waan ittiin rakkina keessatti hin darbanii waan ittiin furamanii kanaa booddee bakka rakkina wanta jedhamu dabarsineerra furmaata arganneerra jechaa gara sanatti adeemu. Garuu idda dhaqanii qabeenya namaa fudhatanii booddee sanaan wajjin wal qabatee kan dhufu yooma hattuu ta'uun isaanii irratti hin baramu illee nagaatti hin qaban. Gammachuutti hin qaban sammuun isaanii isaan ceebba ati koo qabeenya namaatiin jiraachaa jirta dafqa namaatu mana kee keessa jira rakkinni kun gaaf tokko mana kee keessatti mucaa keetiin ba'uu danda'a karaadha manaa keetii ijaan sitti ba'amuu danda'a balaan wayii sirratti dhalachuu danda'a imimmaan namaatu mana kee keessa jira mittiin jedha sammuun isaanii hilliinaan isaanii inni waaqayyo wajjiniin uume inni jireenya waaqayyo irraa isaan fudhatan isaaniin kasasa. Kana duwwaa immoo miti karaan jallinni isaan ittiin darban kun karaa adda addaatiin gara seeratti dhiyaachuu gara adabamuu gara balaa adda addaarra bu'uutti isaan geessa. Kanaaf cubbuun edda raawwatame booddee yeroo argatan yerootti adeeman kan namatti toluuf nagaa kan fakkaatu yoo ta'e illee edda raawwatame booddee garuu salphina isaa gaabbii isaa dhiphina isaatu caala jechuudha. Garuu eegaa macaafni qulqulluun maal jedha? Warri garraamonni lafa hin qabaatu isaanis nagaa guutuutti jiraachuu isaaniitiin sonaan hin gammadu jedha. Nagaa guutuun eessa jira? Nagaa guutuun Kiristoosiin keessa jira. Nagaa guutuun eessaa argama? Waaqayyo keessaa argama. Kan ammoo warra kamtu argata? Warra mootummaa waaqayyo jala jiraatantu nagaa kana argata. Itti dabalee Qolaasaayis boqonnaa 3:15 irratti nagaan Kiristoos inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf itti waamamtanii garaa keessan keessatti hamoo warra galata galchanis ta'a jedha. Eenyu tamoodha? Nagaan Kiristoosedha. Inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf itti waamamtan namoonni adda addaa gamaa gamasii gurraachi adiini faranjiin oromoon amaarri tigireeni dabuubiin maalan kun hundumtuu dhagna tokko ta'uudhaaf kan itti waamamtan warri Shawaa, warri Wallaggaa, warri Arsii, warri Baalee, warri Booranaa, warroonni iddoo garaagaraa jirtan dhagna tokko ta'uudhaaf kan itti waamamtan nagaan Kiristoosedha. Maal dhagoodha? Maal dhagoodha? Garaa keessan keessatti hamoowedha. Inni isin keessatti hamoowedha. Inni isin hoogganudha. Gaafa sana maal gootu? Warra galata galchan taatuuti jedha. Kanaaf kan Kiristoos gaafa ta'an, kan Waaqayyo gaafa ta'an, mucaa Waaqayyo gaafa ta'an, mootummaa Waaqayyo jala yeroo jiraatanii maaltu ta'a jechuudha? Nagaa argatu. Nagaatu nama irratti mo'a. Nagaatu nama geggeessa. Nagaa isaa Waaqayyoon nama galateeffachiisutu, Waaqayyoon ulfeessisutu, kabaja Waaqayyoon mul'isutu nama irratti mo'a, jireenya namaa to'ata jechuudha. Kanaaf egaa gaafa mucaa Waaqayyoo ta'anii mootummaa Waaqayyoo jala gaafa jiraatanii hooggansa mootummaa Waaqayyoo jala yeroo galanii
maal argatu jenneen lammaffaanii nagaa argatu. Wantoota lama ilaalla. Mootummaa Waaqayyoo biyya lafaa kanarraa wantoota lama mootota waliin galan lamatu jira. Mootummaa ifaaf mootummaa dukkanaati. Mootummaa dukkanaa yeroo jennu mootummaa seexanii to'atuuf bulchuuf ajaju jenne. Mootummaa ifaa yeroo jennu mootummaa Waaqayyoo kan sadan tokkummaa Waaqayyoodha. Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluun hoogganuuf qajeelfama isaa keessatti jiraatanidha jenne. Mootummaa Waaqayyoo kana keessa gaafa jiraatan immoo wantoota argatan hedduutu jira. Isaan keessaa wantoota lama laalla. Inni jalqabaa cubbuutti furamuu jenne. Inni lammaffaan dhuma irratti ilaalle immoo nagaa guutuu argatu jenne. Nagaa argatu nagichis nagaa guutuudha jenne jechuudha. Dubbii isaa baranne kanaa Waaqayyo jireenya keenya keessa kaa'ee yeroo hundumaa mootummaa Waaqayyo jalatti eegamne Waaqayyoon ofirratti moosisuudhaani cubbuutti furamuun nagaa guutuudhaan akka jiraannuuf ayyaana isaa nuuf habaayisu qulqullicha ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan ameen. Waaqayyoon waliin galateeffannee xumurra. Gaarummaa keessa guddaa isa dinqisiisaadhaan sagalee kee dubbii jireenyaa nutti dubbattee dhugumaan yaa Waaqayyo siin ofirratti moosifnee akka jiraannuuf nu haasa'atte, nu yaadachiifatte, nu dammaqsiifatte. Hojii kee kanaaf tajaajila nu tajaajilte kanaaf galanni lakkaa'amuu hin dandeenye teessoo kee irratti siif haa baay'atu. Jireenyi keenya, nyaachuun keenya, dhuguun keenya, uffachuun keenya, gammaduun keenya, hafuura baafachuun keenya, ol fudhachuun keenya galata siif haa ta'u. Kabaja siif haa ta'u. Waaqeffannaa siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Gochaa kee hundumaatiif ulfaadhu. Ameen yaa Waaqayyo. Gaaffii nu gaafatte. Eenyuun ofirratti moo'isaa jirtaa jette. Tarii ati jireenya keenya lafatti argite qabda. Jireenya keenya keessaa yookiin nu gidduudha nama diinni hoogganaa jirutu jirata. Kanaaf anaan ofirratti moo'isaa yoo anaan ofirratti moosiftan cubbuu keessan irraanis bilisa isin baafadha. Nagaa guutuun isinii kennaa nuun jette. Akka sagalee kee kanaatti jiraanne nagaa si biraa burqu akka argannuuf ayyaanichi inni dhuma hin qabne nuuf haa baay'atu. Yaa Waaqayyo obboloota waldaa kana tokkummaa kana keessa jiran rakkoo adda addaa keessatti xaxamanii nagaan isaanii saamamee jiru humna dubbii Waaqayyoo isa lallabame kanaan hidhaanii xaxaan hundumtuu maqaa Yesuusin humna wangeela Waaqayyootiin irraa hacabu nagaan isaaniif haa ta'u. Dhukkubsachaa kan jiran, gaddaa kan jiran, yaaddoo adda addaa keessatti kufanii kan jiran, jireenyi isaanii dhiphinaan marfamee kan jiru maqaa Yesuusin humna dubbii Waaqayyoo dhufe kanaan bilisummaan isaaniif haa laatamu. Maqaa Yesuusin namoonni furmaata argachuu haa jalqabani. Hojii keessa dinqiisaa kanaaf ulfaatu. Bara keenya eebbisi. Yeroo keenya hafe hundumaa irratti ulfaadhu. Waaqeffannaa keenya guyyaa har'aa irratti ulfina kee karaa hundumaatiin mul'isi. Kana waan gooteef immoo ulfaadhu. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusitiin. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Faarfannaa obboloota keenyaa dammisuudhaaf jireenyaa duraan jalqabne faarfannee dhaggeeffannee gara xumuraatti dhufna. Dubbii Waaqayyoo isa barattan kana namoota kan birootiif qooduu hin irraanfatina. Nagaan tura. Salale namaan tufatu irake salale namaan tufatu ansa ilachi sada ni luatu utuma dale sakakan namatai silana tua pamuja baditai utuma dale sakakan namatai silana tua pamuja baditai utuma dalisa kakana matai silana tuafa mutabaritai ansaka kanama mitimi ajisa kisagara nama kore argajisa wanundumayu karibu
akka waaqayyo yeroo meeqaan akka waaqayyo yeroo meeqaan akka waaqayyo yeroo meeqaan akka waaqayyo.